Nama harka fuunee kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii keenya taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya raaduu waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu nu nagaa keenya jirra galata waaqayyo isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas viidiyoon irra qabadhee dhufe waa'uma jaalalaatirraan ol qabeeti jechuudha. Yeroo baay'ee mastuu mana hin qabdu akkasii wantoota akkasii naan jechaa turtanii isuma sanillee mee amma annu jechaatuma deemna. Amma immoo wanni isiniin jechuu barbaade hiriyaa tokkan qabaa tureeyyiidha. Oolumaan biyya hambaa keessa wajjin turre hiriyaan biyya tunda immoo hiriyaa qabdi jechuudha Itoophiyaa kana keessaa. Isa san deemi ilaalii naan jettee turte jechuudha. Yaa Rabbi. Isa san kana jedhee dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata dhugaa. Kana jedhee yeroo dubbadhee amma isiniif natti wanni akkamitti hiriyaa keetirraa fudhatanaan jechuun hin hafu jechuudha. Maal dubbanna kan bara kana wanti dubbannu hin jiru. Ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya jira jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan eega. Mee wantoonni akkanaa kun yoo isin mudatan isin maal gootu? Maal murteessitu? Jaalalaaf jettanii hiriyaa keessan ishii wajjiniin waan meeqa biyya Arabaa keessatti dabarsitan rakkoo waan hunda garaa hunda walitti himachaa baatan gaafa hiriyaa ishee irraa fudhachuuf jaalalarraa naqabe jettan qaanii guddaan akka isinitti dhagahamu abdii guddaan qabu. Garuu mootu obboleettiin keenya kuni akkuma argitan samuuna ana bira jirti. Egaa ana bira kan jirtu garuu moo guyyaa kaleessa na dhokattee viidiyoo waraabdee jechuudha. Viidiyoo waraabdee haala kanaan hadha isiniif gadhiiste jirti jechuudha. Sababni ishiin anaan osoo hin mari'atin viidiyoo isiniif hojjettuuf illee yookaan immoo jaalalli nama kanarraa na qabe jettee viidiyoo isiniif hojjettu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maal isiniin jechuun barbaade obboleewwan kiyya ishee waan barbaaddellee haa jettu jaalallis ishii haa qabu haa dhiisuti. Garuu jechuudha yoo tokko hiriyaa nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf ta'anan hiriyaa keessattuu hiriyaa shamaraa hiriyaa anaaf fi boru irkoo kiyya naaf taati boru rakkoo koo naaf furti boru anaaf obboleettii naaf taati jettaniiti yaaddan tokkotu garagaleetoo isin balleessa jechuudha jireenya keessan. Egaa akkuma argitanii jaalalli naqabee jira hiriyaa lala jaalallee hiriyaatiyyaa irraa naqabee jechaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee naare ammaaf garuu ishiin na bira hin jirtu ani hanga tokko gorsuuf na yaada. Maaliif jaalalli ishiin ittiin deemaa jirtu kun jaalala ishuma qofa ofii ishiitiif qofa fayyaduuf malee hiriyaa ishiitiif yaaddeetii miti jechuudha. Hiriyaan hiriyaadha. Haguma fe'ellee ta'uu jaalallee hiriyaatiyyaa irraa jaalalli naqabuu gonkumaayyuu hin danda'u jechuudha. Haga fe'e haa ta'u, haga fe'e nama gaarii haa ta'u, haga fe'e haa bareedu, haga fe'e nama gaarii dhiisatoo nama gaarii irratti gaarii haa ta'u jechuudha. Jaalalli gonkumaa hiriyaa jaalallee hiriyaa waan jedhannu nama wallaalchisa jechuudha yoo tokko. Egaa gaafa hiriyaa baafattan hiriyaa shamaraa gaafa baafattan ilaallachaa baafadhaa isin jedha. Egaa mucayyoon kun isaan lachuttu hin himne akka viidiyoo ishii keessatti dubbattetti isaan lachuttu hin himne maal jetti seetanii mee maal naan jedhu hordoftoonni kiyya kan jedhu hojjette isaan jaalalleewwan lamaanitti hin himne. Egaa anallee iccitii kana na dhossitee kan raawwachuu ishiitti viidiyoo osoo anaan hin mari'atin yookaan immoo ani waan akkanaati maal la gorsita obboleettii kiyya osoo naan hin jedhin ana obboleettii ishii tuffattee bira darbitee viidiyoo kana hojjechuu ishiitti baay'ee naare. Akkasumas immoo yeroodhaaf immoo na bira hin jirtu jechuudha. Na bira baateerti. Garuu waan deebitu natti fakkaata. Yeroo deebitetti waan hundaa nan yoo naaf dhageesse ta'e gorsuuf na yaada. Maaliif jennaan jaalalaaf jettee jaalala fooniif yookaan immoo waanuma
har'a darbuuf jettee jireenya namaa diiguun akka barbaachisaa hin taane ishiin illee wallaaltee miti. Garuu yeroo tokko jaalalli dukkanaa jaalalli ija hin qabu kan jedha san dhugaa godhatanii namoonni hedduun nama miidhuuf deemu, nama bultii qabu, nama jireenya qabu miidhuuf deemu jechuudha. Egaa yoo kanaayyuu ta'e kuni gonkumaa ishee hin barbaachisu. Wanti ani asirratti isiniif dhaamu barbaadu tokkoffaa shamarran hiriyaa teessan yoo baafattan akka hiriyaa qabdaniif itti himinaa. Lammaffaa irratti immoo hiriyaa isin achi teessanii hiriyaa teessan jaalallee keessanitti hin erginaa yookaan immoo akka isaan wal bira dhufan hin taasisinaa jechuudha. Obboleettiin keenya suni dogoggortee jirti jechuudha. Egaa mastuun akka jaalallee ishii kana bira dhaqxu itti himuu qabdu yookaan immoo dhaqi jechuun hin qabdu. Gonkumaayyuu wal barsiisuu hin qabdu jechuudha. Achi jirti isheen jechuudha. Mastuun immoo biyya keessa jirti. Egaa mucaa kana wajjiniin waan barbaade dabarsuu dandeessi jechuudha. Dirqamaanis haa ta'u iddoo biraa iddoo wayitittis wal arganii haa ta'u. Egaa gaafa immoo hin beektu jechuudha. Amala dhiirota namoonni hin beekne hin jirtan jechuudha. Achi teessee isheen gaafa deemitoo hiriyaa kiyya baradhu jettuuni gaafa isaan wal baratanii egaa isaan lamaanii biyya keessa jiru kan biyya ormaa jirtu garuu rakkoo keessa seentii jechuudha. Kanarraa of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jedha. Akka wallaalummaa kiyyaatittan isin gorsa. Ani hamma tokko mastuu gorsuuf nan yaala, itti himuuf nan yaala jechuudha. Namni tokko namatti hima malee namatti hin hidhu. Egaa dirqamaan ishiinis mucaan keessummeessuu baate dirqamaan wanti ishiin jaalala isaa dhugoomfattuuf hin jiru jechuudha. Miira ishii kan itti dhaga'ame kun miira dogoggoraa waan ta'eef miira ishii kana dhoksuu qabdi malee himuuyyuu hin qabdu jedha jechuudhaan akka kootitti. Mee isin hoo maal jettu? Egaa kana fakkaataa gorsa amma xiqqoo isiniif ta'a jedhee tanaan viidiyoo kanarratti hojjechuu yaade. Ani baay'een aaree jira dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'umaan itti aaree jira. Namni tokko osoo nama mana keessa wajjin jiru waliin hin mari'atin ol bahee haala kanaan miira itti dhaga'ame miidiyaa irratti dubbachuun in ulfaata. Haa ta'u garuu ishiin dogoggoraafis beekatiifis haa gootu haana dhossituu rakkoo hin qabuuti. Waan jiru hundumaa walumaan laallaa haga sanitti immoo like, share, comment gochuudhaaniin nu faana turaa isiniin jechuudha.